Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa godina Gaamoo keessatti weerarri dhukkuba koleeraan namoonni 8 du'uu waajjirri fayyaa godinichaa gabaasee jira. Aangawoonnii fi jiraattonni godinichaa immoo namni 430 ol dhukkuba kanaan qabamuu dubbatu. Lafa weerarri dhukkuba koleeraa itti mul'ate keessaa tokko ka ta'e godina Koofaa keessa ka jiraatan obbo Asnaaqe Bahaayiluu akka jedhanitti gandeen 3 dhukkubichi mudachuusaa fi namoonni dhukkubsataa akka jiran ollaa kan ta'e godina Gaamoo aanaa Malaagardaarraa gara godina Goofaa aanaa Zaalaatti ce'uusaa ibsaniiru. Jaarmiyaan gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan Ochaan torban kana akka gabaasetti lafa weerarri koleeraa dhiyeenya kana mudate bulchiisa naannoo uummattoota gama kibbaa kana dabalatee baatii hagayya darbee kaasee bulchiisa naannolee kanneen biroo keessatti namoonni 4194 koleeraan qabamuu ibsee jira. Zaalaa Waardaatti itti gaafatamaa buufata fayyaa aanaa Baayozmaa ka ta'an obbo Maatiyos Mangistuu akka ibsanitti bitootessa 15 bara 2015 jalqabee babal'ataa kan dhufe weerarri dhukkubi koleeraa namoota 59 ol qabuusaa ibsaniiru. Weerarri kun miidhaa hamaa kan geessise hanqinni meeshaa tajaajila fayyaa fi dawaalee jiraachuusaan akkasumas caama waliin wal qabatee beela seeneen miidhamaa waan ta'eefi jedhu obbo Maatiyos. Waajjira fayyaa godina Gaamootti rakkoo fayyaa fi balaa tasaa qaama hordofuuf daayirektera ka ta'an obbo Taarraqany Marid godina sana keessatti hanga dheengaddaatti namoonni 350 caalaan koleeraan qabamanii 8 du'uu ibsan. Bulchiinsa naannoo kibbaa dabalatee bulchiinsa naannoo biyyattii adda addaa keessatti weerara dhukkuba koleeraa mudateen namoonni 4,000 caalan qabamuu fi 71 du'uu Ochaan gabaasee jira. Waajjira fayyaa godina Goofaatti itti gaafatamaa ka ta'an obbo Maarqos Maanota koleeraan aanaalee 2 kan godinichaa fi gandeen 4 keessatti argamuu ibsaniiru. To'annaa jala oolchuuf mootummaan federaalaas ta'e kan bulchiisa naannoo yaalaa ka jiran ta'us deeggarsi isaan kennan ga'aa akka hin taane itti gaafatamtoonni godinaalee lameenii ibsanii jiru. Dhukkuba koleeraa ofirraa ittisuuf hawaasni qulqullina naannoo isaa eeguu, mana fincaanitti fayyadamuu, nyaata bilcheessanii nyaachuu, keessumaa kuduraa fi muduraa akka gaariitti miicanii akka itti fayyadaman, bishaan dhuganis akka danfisanii dhugan itti gaafatamtoonni godinaalee lameenii hubachiisanii jiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Mata duree lammataa har'aaf jennetti ennaa deebinu gareeleen Sudaan keessatti wal waraanan laaboraatoorii yookaan lafa qorannaan itti gaggeeffamu akkasumas saamudni keessa jiru kan Kaartuum keessaa ega to'atanii booda kun ta'uun balaa akka hordofsiisuu malu jaarmiyaan fayyaa addunyaa kibxata darbe akeekkachiisee ture. Hoogganaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhanom kaleessa ibsa gaazexeessotaaf Jenevaa keessatti kennaniin warri giddugala qorannaa kana qabatanii jiran akka tasaa saamuda achitti kuufamanii jiraniif saaxilamuu akka danda'anis yaaddoo qabna jedhan. WHO'n odeeffannoo dabalataa barbaadaa jira, balaa mudachuu malus xiinxalaa jira jedhaniiru. Dr. Tedros yaadni isaanii kun ka dhaga'ame dhukaasa dhaabuu sa'aatii 72 ture kan waraanni dilee magaalaa Kaartuum keessatti humnootii waraanaa wal morkatan irratti haleellaa qilleensarraa gaggeeffamu akka haaraatti eegabane guyyaa tokko booda ture. Lolli magaalaa keessatti yeroo 7 guutuuf deemuuf gaggeeffame kun kanneen dhibbaan lakkaa'aman kan galaafate, kumaantamaan kanneen lakkaa'aman madeessee fi lammiilee biyya alaa jumlaan akka baqatan kataasise yoo ta'u, tokkummaan mootummootaa gamasaan rakkoo baqattoota haaraa lakkoofsaan guddaa ta'e uumamuu akka danda'u akeekkachiiseera. Kibxata darbe Sudaan keessatti bakka bu'aan jaarmiyaa fayyaa addunyaa Niimaa Saa'id Abid gaazexeessotaaf ibsa kennaniin laaboraatooriin kun qabamuun haala akka malee balaa geessisuu malu uumee jedhan. Laaboraatoorii giddugaleessa fayyaa hawaasaa ta'e to'achuun wal qabatee carraan balaa dhukkubaa guddaan jira jedhan. Sudaanitti jaarmiyaa fayyaa addunyaaf hoogganaa haala mudate hordofuu ka ta'an Olivier Le Polen kibxata darbe ibsa gaazexeessotaaf kennaniin laaboraatooriin saamuda dhukkuboota busaa, tiruu, koleeraa, pooliyoo, saarsii kan dhukkuba COVID fidu dabalatee qabatee jira.
balaan fayyaa hawaasaa kanneen waliin walqabate mudatu maal ta'uu akka danda'u caalaatti hubachuuf hordoffiin itti fufee jira. Hojjetoota hin leenjifamne yookaan namoota dhuunfaan hin leenjifamne lafa qorannaa akkasii keessa jiraachuun matuma isaattuu rakkoodhaa jedhaniiru. Akkuma yeroo hundaa jedhamu haala kana keessatti qorichi hundarraa gaariin nagaan argamuudha jedhaniiru. Dhaggeeffatoota keenya qophiin fayyaa kanarraaf jenne kanuma. Torbee mata duree biraa walitti deebina. Haga sittuu nagaatti. An Jaallannee Gammadaati.